gidaara dirre dhawaa kana jala ummanni ciisu Harargeedha. Finfinnee jala ka ciisu Harargeedha. Sigale jaranna waa'ee uummata Harargee kana dubbachuun har'a Ameerikaan haasaanii baruu rakkinaan irra darbuu miti manni kun baay'ee miidhameera. Amma nama meeqaatu horii gurgurachuu jira biyyaa bahuudhaaf. Sigale osoon kun dhumu jiru. Saniifu Harargee yakunji kaabinee si keessa yaatee si rakkiftu irraa eegale. Dhugaadhuma dubbachuuf taanaan waa'ee isaaniidha masgiidaa fi olomaa'in meeqa jimama kanaan baratee as gahee diinii islaamaa kunilleedha. Gama kaane immoo farshoo fi wanni nuun dhorkamne uummata san immoo search godhanii barbaadanii dinigdee uummata sanidha akka uummanni sun mataa waliin qabanne taasisu jechuudha. Maaliif tan Harargee bakka weera kana ol yaamaniituma ati tokkoffaa barjanii waraquma tokkoffaatti kenna sigalee daduun kun daduun shawaa tetteessu xintaallitun tafarshoodhaan garaa'eef madeessitee sigalee shukkuummaan dubree amaaraa garaa hiiteessitun tokkoffaan si hijetteetuma beera kana ol yaamteetuma itti kenniti jechuudha. So saniifu amma kunoo maallaqa guuruudhaan Harargee tokkoffaadhaa jira. Abaariinis Harargee tokkoffa. Ummata tokkicha qaban gurgursiisaniiti irraa guuruu jiranii jechuudha. Ganaa walii gatteenya Qaadireen Harargee, hattuun Harargee, warri dirre dhawan mana jaarrachuu jirtan burqaa ummataatiin. Warri Shaashamannetti mana bitattanii jirtan. Bar faayilli keessan takka na bira taa'u jira. An qaanfadheetumaan bineensa kana poosti godhee maaliin irraa harkadha jee usee taa'u jira mala. Sigale? Adaaman mana isin jaaru jirtan, dirre dhawatti mana maqaa eenyuutiin akka jaaru jirtan, Shaashamannetti maqaa eenyuutiin akka isin manachi bittan. Sigale? Takka faayilli keessan naa dhufee taa'u jira. Hararitti magaalaa Hararitti mana akka jaaru jirtan. Sigale? Ummatan qaanfanne sigale. Hay. Akkamitti obboleetti adaadoo fi adaadaatee haboo fi kana hattaati. Kana hattee asii shawatti bineensa gabbarta, bineensa nyaachifta. Hay. Mee naahimi mee shawarraa hatanii si gaffitu jirani. Ummata gatiin qabne wasakh sigale. Nama nu keessa dhalateen buluu qabnaa jenneeti nama nu keessa dhalatee fidanii beera nurra kaan. Beerri hanga aylii rarraatu harmi rarra'u aylii rarraatu. Gatii takkan qabdu. Sigale? Gatii takkan qabdu. Saniifu Harargeen silaawuu dhiira nu keessa dhabaniitiin addoo nurra naqani. Dhiirti teenyamee dammaqaatii ummanni keessan dhumu jira. Ummanni Harargee dhumu jira. Gidaara kana jala warra durbar makiinaan bobba'u warra sadaqaa kadhachuu jira bar. Jimaan qabu hayyee yoo jimaan faayidaan qabaanne suutaani. Jimaa suutaan balleessaati ummata kanaa bakka waa buusaa deemta malee. Hay. Akkanuma gabaarra cufta. Sigale? Akkanuma gabaarra cufta. Share godha. Ni arkan isaan hundinuu guutuu ta'anii daawwatan viidiyoo kiyyaniin beeka. Isin sheeruma godhaa jalja. Sigale walitti gabbaana sigale. Hay nuti ummata keenyaaf sagalee ta'uu jira malee. Hunda isaaniitu artiistii gargaarsa miicaa laayifii irratti wal argine asumarratti hawaasa irratti miskiina rabbii tokkicha malee sagalee hin qaban. Samad ijoollee miskiina kondominiyeemii namaa kennee sagalee akka namni ta'uu haasantu jira eenyu maqaan isaa sagalee bitachuu hin dandeenye. Saniif taanaa jechuudha. Miskiina aangoon sii kennaa sagalee naa ta'e jen saniif hargidaara jala taa'ee rabbi isatti harka ol qabu. Ilmaan 15 gartee jechuudha. Sigale? Hunundi maali tuffiidha. Akkuma jimaan Harargee rakhishe. Jimaa miti rakhishe nama Harargee rakhishe jechuudha. Ansiifiin hima. Isin tuffatan. Hin beeytan akkatti firra warroo firraa dhorkan. Osoon karaan Jabuutii fi Somaaliyaa tana daldalli Itoophiyaa guutuun si harka jiruuti.
Sakanditti Itoophiyaa guutuu zoon harka kennisiisuu dandeessuuti. Abbaa gadaa manguddoo maarree mee ilma keenya nuutu ilma kee kami zubbi. Ilma kee kami. Mee ilma kee kamtuchi sii jira. Bineensa gandatti dhalatee qiyaamaatti baasu jiru. Bineensa gandatti dhalatee hudduu harka hudduu duubatti hidhanii tokkicha qaban gurgursiisanii baankii seeqan maallaqa irraa guuru jiran. Kanaatu ilma keeti. So namni keenya dammaqee keessattuu ijoolleen Harargee laal ambiti rakkoon asirratti furmaatan harkanne rakkoo Harargee qofa. Dheengadda walloof gabbaanee iyyine sakanditti goofandiin banamteeti ziis godhamee ummanni sun gargaarame ni gammanne. Batti urgee isaa ajjeefamee ni iyyine maccaa tuulama gabbaatee ziis hanga amma ziis godhu jirti nama gammachiisaa jechuudha. Mee ati eenyu sagalee sii ta'a? Mee ati eenyumaatu sagalee sii ta'ame? Mee naayim. Sagalee teetu eenyu si dhagaya? Teetiifuu waliin dhageessu, waliin qabdu. Sigal? Boordoo kachi keessa jiru ganaa gartee afaan cuqqaallatee bineensa kanarraa miila dhiqataa'e. Bar ummanni kachi keessa jiruu fi haala jirullee waliin haasawaa, waliin dubbataa ijaan wal taqqasaa, miidiyaarra wal abaaraa keessaa waliin haasawaa, faayidaa ummata isaanii irratti, faayidaa naannoo isaanii irratti, faayidaa amantii isaanii irratti walii galaa deemu jira bar. Sigal. Hoolaan keenya kun dura kan inni diina godhatu ana. Dura kan inni diina godhatu kabirooti jechuudha. Akkamiin maarreetu hidha, akkamiin miitirkishootu hidha nama isaa hukuman qabne. Sigal. Si haa tuqu qarabbi. Kudhan irra sheer godha please namni haa dhaga'u galgala irraa agartee waan ta'uu qabnu irratti yaa'u jirra waan taateef namni hundi haa dhaga'u. Gaqqabaatii jawwaara keessan nama kudhan irratti hanga dandeettan sheer godha. Okay namni biraa itti fufaadha. Nama galuu fedhullee galcha. Nama galee gartee yaada kannachuu fedhu galcha rakkoon qabu. Suuraa kana kaayadha hundi keessan suuraa kana backgroundii if duba kaayadha. Akkasii gaagara Ayuni dubbadhu Ayuni dubbadha yeroo dur namni dubbatu hin jiru. Ayuni wayye naatti mudda gaayonkin dubbadhu haasee rakkoon qabu harkaanii waa dargaa jira sirri taate na itti fufu. Share godha jirtu ijoolleen ummata dhaggeeffadhu laala nama dhaggeeffadhu namni arra as keessa jiru hundi keessan share godha ammas quuqamni ummata sababa laaquun arra keessaafuu kufaatiin arra nurra dhufte tun wallahi namuu keessan ni beektan dhaggeeffadhu sadarkaa dheengadda ittiin wal madaalaa turtan ni beektan mukaas hudduu wal cabsaa wal qoraasaa waliin deemus waa wallaalaniitii miti dhaggeeffadhu hawaasni arraan tan arra ustanii cal jettan kun hundi keessan hundinuu ni beeka. Maal tajjatu beektaa keessaafuu ummanni Harargee dhalaa fi dhiiran jenne warri asirra deemaa dhaggeeffadhu tokko miidiyaan fayyadamne hin jiru warri miidiyaa sirkii harkaan qabne hin jiru. Arra yeroo sa'aa inni asirraa dubbachaa jiran kanatti deemtanii kan waa qabu waa qabaate kan waan takka hin qabne taaptaabii fi akkasumatti